Waajjirri Ministeera Muummee hojiilee Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed baatiiwwan amajjii fi guraandhalaa keessa hojjetan ifoomseera. Baatiiwwan lamaan darban bu'uuraalee misoomaa, tajaajila diijitaalaa, bu'uuraalee misoomaa babal'isuu akkasumas misooma Ikooturizimii fi tumsaawwan tarsiimawaa idil addunyaa itti ciman ta'uu yaadachiiseera. Kallattiiwwan dinagdee fi tarsiimoo siyaasaa mana maree bakka bu'oota uummataan kaa'aman Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed walgahii idilee kurnaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti argamuun gaaffilee miseensota mana maricharraa ka'aniif deebii kennaniiru. Ibsa isaaniis guddinni dhibbantaa 10.2 galmaa'uu dhiibbaan liqaa biyyattii hir'achuu baatiiwwan jaan darbanitti alergii shaqaxaaleerraa galiin doolaara biiliyoona 5.1 damee tajaajilaarraa galiin doolaara biiliyoona 4.5 akkasumas riimetaansii irraa galiin doolaara biiliyoona 4.6 argamuu ibsuu isaanii yaadachiiseera. Gama damee teekinooloojiin inistituutiin hubannoo namtolchee hundaa'uu fi addunyaarraa sadarkaa lammaffaa kan ta'e Yuunivarsiitiin AI yookaan Artificial Intelligence yeroo dhiyootti kan banamu ta'uu lakkoobsi fayyadamtoota moobaayilaa miiliyoona 97 ga'uu ibsanii turan jedha. Nageenya biyyaalessaa ilaalchisees garaagarummaa mariin furuun barbaachisaa akka ta'e ibsuu isaanii kaaseera. Bu'uuraalee misoomaa fi ce'umsa magaalaanis Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed hojiilee bu'uuraalee misoomaa babal'achaa jiran daawwachuu fi hojii eegalchiisuun baatii itti imalli ammayyaa biyyattii qabatamaan itti mirkaneessan ture. Misooma koriidarii boqonnaa lammaffaa magaalaa Hawaasaatti hojjetamaa jiru kan daawwatan yoo ta'u magaalaa Naqamteettis hojii misooma koriidarii daawwataniiru. Qonna jallisii fi birmadummaa nyaataan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed hojiilee misooma qonnaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu dandeessisanis daawwatanii turan. Sagantaa maaddii guutuun misooma kilaastara muuzii aanaa Hawaa Galaanitti misoome kan daawwatan yoo ta'u piroojeektii jallisii Qeexoos daawwatanii turani. Dabalataanis sadarkaa ijaarsa piroojeektii jallisii Arjoo Dhidheessaa kan gamaggaman yoo ta'u misooma fuduraa laga bilaatti irratti abbootii qabeenyaa dhuunfaan misoomaa jiranis kan isaan daawwatan ji'oottan lamman kana keessa ta'uu yaadachiiseera. Ijaarsa warshaa nyaata qindaa'aa buusaa gonfaa Oromiyaa guyyaatti boqqolloo toonii 2,000 daakuu danda'us kan isaan hojii eegalchiisan ji'oottan kana keessadha. Teekinooloojii, industirii fi albuudaan yoo ilaalles akkaataa tarsiimoo diijitaalaa Itoophiyaa bara 2030 Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed hojii seera kabachiisuu teekinooloojiin deeggaruuf kan tajaajilu Itoophiyaatti kan jalqabaa kan ta'e Smart Poolisii yookaan tajaajila poolisii nama maleessaa hojii eegalchiisaniiru. Damee industiriin warshaa qindeessaa fi oomisha dhagaa cilee Arjoo kan daawwatan yoo ta'u kunis sosochii Itoophiyaan haa oomishtuun dandeettii oomishuu industiriiwwanii gara 66.3tti guddisuuf tattaaffii taasifamu ni deeggara. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed piroojeektii misooma warqee tulluu kaampii tumsa mootummaa fi abbootii qabeenyaa dhuunfaan misoomaa jirus daawwatanii turan. Gama Ikooturizimii fi misooma waaraan yoo ilaalle sagantaa maaddiin dhalootaa fi Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed Wallootti riizoortii loogoo sadarkaa idil addunyaa eeggate eebbisiisuun hojii eegalchiisaniiru. Akkasumas dhiyeenya kana Naqamtetti kan argamu Ikooloojii soorgaa lafa hektaara 14 irratti ijaaramaa jirus daawwataniiru. Dabalataanis godina Wallaggaa Bahaatti misooma koriidarii baadiyaa daawwachuun anniisaa aduu ammayyaa fi baayoogaasiin jiruu fi jireenya hawaasa baadiyaa fooyyessuu ilaalanii turan. Hariiroo dippiloomaasii idil addunyaan yoo ilaalles gama dippiloomaasiin Itoophiyaan wayita yaa'ii Xaaliyaanii Afrikaa qopheessetti Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed Ministeera Muummee Itaalii Joorjiyaa Meeloonii kan simatan yoo ta'u hooggantoota biyyoota Afrikaa garaa yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39 irratti hirmaachuuf dhufan waliin marii bu'a qabeessaa taasisanii turan. Dabalataanis Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Tarkiyyee Rajiib Xayyib Erdo'aanii fi pirezidaantii Israa'el Isaaq Herzog Finfinneetti simachuun waa'ee daldalaa, investimentii fi tasgabbii naannawichaa dabalatee dhimmoota garaa irratti mari'ataniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed Azerbaaijaanittis daawwannaa hojii wayita taasisanittis pirezidaantii biyyattii Ilham Aliyev waliin ta'uun waliigaltee tumsa loltummaa damee ce'umsa diijitaalaan investimentii farra malaammaltummaa fi damiilee garaa irratti waloon hojjechuuf sanada waliigaltee waliif mallatteessaniiru. Nageenya biyyaalessaa fi riiformii dhaabbileenis Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed opereeshinii hundeeffama waggaa 65ffaa koomaandoo addaa raayyaa ittisa biyyaa irratti argamuun agarsiisa loltummaa qilleensarraa fi bishaanirraa daawwataniiru. Koomaandoon rakkoo nageenyaa waqtaawaa furuu akkaataa dandeessisuun karaa ammayyaa ta'een hundaa'uu dinqisiifataniiru. Dabalataanis walgahii koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa dursuun dhimmoota tarsiimaa irratti kan mari'atan yoo ta'u filannoon nufu nagaa fi haqa
haqa qabeessa akka ta'u mootummaan murannoo qabaachuu irra deebiin mirkaneessaniiru.